Nagaa waaqayyo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyo nagaa koodha. Har'a piraankii ajaa'ibaa fidee dhufeen jira jechuudha. Obsee irratti hojjechuuf kan deemaa jira. Kanan dura piraankii addaan irratti hojjette baay'ee naare jechuudha. Piraankii kana immoo kanan hojjechuudhaaf yaadee mashartu na gargaaree jira. Kanaatiif piraankii kana wal wajjiniin tura na dhaggeeffadha. Baay'ee aartee jirti jechuudha. Kanaatiif piraankiin kun maal akka ta'u walumaan dhaggeeffannaa. Na wajjin turaa na dhaggeeffadhaa ittiin daawwala jechuudha amma. Waamii jira bilbilli ishee. Hello obsee. Astu. Dubbadhu baqa. Hello. Nan dhagaa. Sagaleen kin dhaga'amu Astu. Dhaga'aan jira ani dhageessu ati. Sagaleen kin natti dhaga'aman jiru. Ammayyuu dhaga'aan jirtu? Ankee dhaga'aan jira garuu. Hin dhageessu moo? Astu. Wayyee. Amma hin dhaga'ama dubbadhu. Amma fakkeenyaaf ani koo dubbii gara baay'ee isaa hin barbaadu. Darbee immoo dhugaa ani yaa waan kamiyyuu akkati na gargaartuuf miti kana ni ciitii koo kana hundumaa isitti madde yookaan immoo akkati birrii kana naa kaffaltuuf yookaan immoo birrii mucaa guddinyaa kootti kan ishee ergee hiriyaan koo nyaatee kan akkati naa deebistuuf miti akkati yaadaan na jajjabeessituuf akkati na cinaa dhaabbattuuf malee jechuudha. Garuu darbee ka'ee immoo jechuudha. Hundi dhugaa baay'ee natti dhaga'ama. Yeroon dhaqeen fakkeenyaaf si qofatti kana nime jechuudha. Warroonni bifa ijaan isaan beekutti inni manne ani kana jechuudha. Maaliif akkam jedheen hima nama kaleessa amanaa ture nama kaleessa jaallachaa ture nama kaleessa amanaa tureetiin akkasitti nyaatame jedhee namatti himuu hin danda'u. Isa miti obsee dursa na dhaggeeffadhu ishee. Fakkeenyaatiif ani hiriyyaan koo kun na nyaate jedhee nama tokkotti hin himne warroota ijaan beeku warroota qaamaan beekutti jechuudha. Maaliif ani maal jedheetaniin itti himadha kaleessa koo hiriyaan koo nama akkasiiti hiriyaan koo nama akkanaadha jedhee garuu siin amman beekutti waan si jaalladhuu fi waan sitti siquu fi akkasumas immoo waan ta'ati furmaata naaf laatta kanan jedhu malee ani birri akkati na gargaartu yookaan immoo mucaa goddanyaa birri mucaa goddanyaa koo akkati na deebistuuf miti jechuudha. Maaliif ani koo fayyaa qaba harka qaba miila qaba sammuu qabu waan barbaade hojjedhee deebisuuf nan danda'a jechuudha. Garuu darbee yeroo icciitii koo hundumaa dhossee sitti maddeetti fakkeenyaatiif an dhossee sitti madde akkamittiin geessitee isatti odeessitame. Maal sitti maaltu dhaga'ama mimmee tokkoffaan koo birriin koo nyaatamu inni immoo maal jedhee mucaa hiriyyaa isheetu sagalee sana dhaggeeffattee jirta jechuudha. Waan hin jedhuun dhabe isaatti waan hin dubbadhu sun hin dhabe nan qaaneffadhe maaliif dhugaa waaqayyo jecha hin dhabe jechuudha. Obsee. 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 Ani caala haasa'uu hin danda'u jechuudha. Mataa konna dhugaa dubbachuu. Sijammar mashar maal kootiin ittaasa'a kana qofaan atti mi'aastu. Mashar ollatti wajjin dhalanne. Maalan beekare waan itti odeessiteef. Waan itti odeessiteef maalin beekare. Nadhagee mucaa abbaa kooti. Dhirsadhaan itti hirme moo jaalallee kooyitiin waa'ee namaa waa'ee koo ittaasa'a. Wanti masharitti waa'ee kostee waan namaa ittaasa'u hin jiru wanta beekuu qabdu. Tokko jedhe kanarra darbee immoo zirriqii shamarra akkasii miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf eenyummaa koo ati nan beektu duuba koo baagiraawundii koo waan hin beekneef jechuu dandeessa. Wanta hiriyaashii walloltee hiriyaashii akkasii miqirtisee jedhamu kana wanti wajjin haasofne oomtuu hin jiru. Garuu qooseera inni dhaqeen akkas jedhee aastu gaafadhee walitti si diraa jedhee qoosaa ture. Kanarraa kanaaf immoo otoo ati dhaqxee sagaleen kaa'aniif dursee an sagalee kaa'aaf miti aastu wajjin amma dursee haasa'a miti minaamin jedhee kanarraa kanaaf anis gara hojii kun deemaa atis hojii deemta nagaan turii jedhee fadhee jechuudha. Ishi obsee. Kana jechuun immoo duris immoo torban lamatti isaa ta'u ji'attis darbee guyyaa tokko naa bilbilarraan kanaaf aniif mashar inni anaaf isa bilbila walitti riileeshinii qabaannee haasofnullee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf riileeshinii akkasii hin qabnu.
kan jalqaba irratti bilbileef yoo ta'e maalidha waan ta'e sirreeffachuu guyyaa ta'e irratti bilbile kanarraan kanaaf walitti Ani dhufeenyi waa'ee hin qabu. jalqaba eessarratti wal bartanii eessa isin Kanarra immoo maali? kanaaf wanti isa wajjin haasofne omtu hin jiru. Isa Isa miti isnaan ani ijoolleen akka isnaa akka haadhoo kootti siqoo waan akkasii nama haasa'u miti. Yoo barbaadde duuba koo maal koo akka ta'e namaatirraa gaafattu sitti hima. Kanaatii fi aga kanatti ati na yaaduu keettiyyuu anis baay'ee sittaariiraa jechuudha. Kan dhiiga kun danfise maashara otoo hin taane sidha. Maaliif nattaartee naan jedhee haasu. Akkamitti shamarraa taatee waan akkasii geessitee nama biraatti odeessi jettee akkamitti nama daalti. Natti miti miti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e keessa koo xaagan danda'e kadhataan si bukkeen jira. Kanarraa kanas immoo dirqama wanti nan ofitti murteesse maanni maallaqa kan mucayyoo ishee sanaa amma akkaawunti ishee naa ergitee akka hin ergu isa kanadha kan hin murteessee ture. Kanarraa kanas waree ol deemee qaxxaru waan akkasii hin qabu. Sii gala? Obsee isa miti barna dhaggeeffadha obsee. Ani koo an fakkeenyaatiif ishee ati sin shakku. Ergii sin shakkini ani koo obseen kana gooteeti jedhee hin shakku. Maaliif sababiinsaa wal beekna waan ta'eef jechuudha. Garuu haa ta'u malee too ishee eessaa fideetu immoo eessaa dhageetu. Obsee na dhaggeeffadhu ishee. Anu naarresitu haaramoo anu hin cufatte bilbilan irratti. Bilbilan irratti cufattee jirti. Waan ati beekuu qabdu waan hin dubbadde homaan qabu. Dhagaa jirta miti yaas. Obsee. Otuma ta'ee amma fakkeenyaatiif ati koo ana fakkeenyaaf anaan aarsitee deemuuf immoo ani mimmi badii koo qofa natti miti deeme ishee rakkina hin qabu. Inti badiin koo badiidhuma koo qofa natti mi kan bade ana gabaa malee. Badiin kun yommuu maali? Badii keessatti ni mana dhaggeeffadhu haastu. Obsee akkamitti badiin keetii naan jettanii badii keessatti ni mana dhaggeeffadha. Badiin sitti madhu gaafa dhattee dhiiratti himtu mee sitti Badii kan keeti akkamitti akkatti nama daalta si jammar. Sijjammar akkamitti akkasitti nama daalta. Sijjammar maashara otoo raamuutti hin teenaan jette iksoo keessatti fakkaachuu danda'a. Otoo raamuu ta'e si amanuu danda'a. Maaliif haastuun nattaarte jedhee si amanuu danda'a. Maaliif durba waan taateef yeroo dheeraaf waliin turreerraa walitti dhufnaa waliin haasofnee taphanna. Kanarraa kanaaf maasharii aneessaa keessa walitti fiddee maasharitti akkas jettee na odeessite naan jetta. Maasharii eessatti wal argina. Eessaa fidee ishii sagalee eessaa fidennaa kaaye. Muna ture qeechiitii kootti himate si qofatti ni madde bareechitii ko'an de ani koo akkati hidhattee namatti na odeessituufi miti kana icciitii koo sitti madde yookaan immoo akkati qarshii na gargaartuufi miti ani koo akka sammuu koo abaqa akka sammuu kiyya na boqochiistuufidha akka gidduu kana baqaa jireenyi koo jeeqamaa ta'e hin beektu. Astu eshi wanta tina dhaga'uu qabdu jechuudha akka ati boossuun barbaadu akka ati dhibbattuun barbaadu maashar dhufee gaafa siin jedhu obseenii hiriyaa kootiin wallole siin jette jedhee sitti meera kana qofa. Bilan irratti cufattee jirti. Waan ati beekuu qabdu waan hin dubbadde homaan qabu. Dhagaa jirta miti yaas. Obsee. Otuma ta'ee amma fakkeenyaatiif ati koo ana fakkeenyaaf anaan aarsitee deemuuf immoo ani mimmi badii koo qofa natti miti deeme ishee rakkina hin qabu. Inti badiin koo badiidhuma koo qofa natti mi kan bade ana gabaa malee. Badiin kun yommuu maali? Badii keessatti ni mana dhaggeeffadhu haastu. Obsee akkamitti badiin keetii naan jettanii badii keessatti ni mana dhaggeeffadha. Badii sitti madhu gaafa dhattee dhiiratti himtu mee sitti nagamu. Badii kan keeti akkamitti akkatti nama daalta si jammar. Sijjammar akkamitti akkasitti nama daalta. Sijjammar maashara otoo raamuutti hin teenaan jette iksoo keessatti fakkaachuu danda'a. Otoo raamuu ta'e si amanuu danda'a. Maaliif haastuun nattaarte jedhee si amanuu danda'a. Maaliif durba waan taateef yeroo dheeraaf waliin turreerraa walitti dhufnaa waliin haasofnee taphanna. Kanarraa kanaaf maasharii aneessaa keessa walitti fiddee maasharitti akkas jettee na odeessite naan jetta. Maasharii eessatti wal argina. Eessaa fidee ishii sagalee eessaa fidennaa kaaye. Muna ture qeechiitii kootti himate si qofatti ni madde bareechitii ko'an de ani koo akkati hidhattee namatti na odeessituufi miti kana icciitii koo sitti madde yookaan immoo akkati qarshii na gargaartuufi miti ani koo akka sammuu koo abaqa akka sammuu kiyya na boqochiistuufidha akka gidduu kana baqaa jireenyi koo jeeqamaa ta'e hin beektu. Astu eshi wanta tina dhaga'uu qabdu jechuudha akka ati boossuun barbaadu akka ati dhibbattuun barbaadu maashar dhufee gaafa siin jedhu obseenii hiriyaa kootiin wallole siin jette jedhee sitti meera kana qofa. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota astuu jalatti argamtoonni keessanii bakka jiraattanii piraankii ajaa'ibaa ta'e isinis argitanii jirtanii waan ajaa'ibaa obsee irratti hojjennee jirra. Piraankii kan akka gootan laayikii sheerii gochuudhaan bira dhaabbadha.
yaada keessanillee koomentii jalatti barreessa. Hanqina qabuu fi cimina qabu irratti illee yaada keessan kenna. Piraankiin kun guyyaa 2 guutuu irratti hojjetame. Anis gargaareetiin ture. Akkasitti dheengaddaa obseet irratti hojjete. Obsee irratti hojjete sana irratti nu hundinuu kaffaladhu astuu jennaan hin kaffaladhu jettee baay'ee taarte jechuudha. Garuu kunoo bifa aaraa ta'e immoo irraa kaffalatteerti. Warri dheengadda kaffaladhu jettanii bakka gammaddan isiniin jedha. Akkasitti astuun obsee irraa kaffalattee jirti. Piraankii kana irratti walitti dhugaa ijoollee kana irratti wanta akka ajaa'ibaatti fudhadhe walitti amanamummaa jira. Ana sababumaan xiqqoo wayiin gargaare. Garuu sababuma sana gidduu keenya gala jedhanii bilookii na goote waa meeqa naan jette garuu hinuma dandeenya waan ta'eef isin immoo koomentii jalatti yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Iddoo galatoomtu garuu baay'ee wal jaallatanii dhugaa baay'ee amanummaa walirraa qaban wanta akkana gidduu keenya hin jiru jettee obseen baay'ee nu rabbashte. Garuu immoo nuti milkoomnee piraankii akka ajaa'ibaatti irratti hojjenne waan ta'eef yaada kan keessan koomentii jalatti barreessaa sheer laayikii gochuudhaan immoo wal biraan gagaa isiniin jedha. Hedduu galatoomaa nu hordofuu kan keessanii fi hanga dhumaatti kan nu faana turtanii yoo nageessan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ijoon piraankii kanaa immoo yoo akkuma isin dhagaa turtanii jettan guyyaa 2 guutuu irratti hojjenne jenne jalqaba yoo ariifannee hojjenne ta'ee jedhe nurratti barti jenne garuu nurratti hin barree. Akka ajaa'ibaatti irratti hojjennee milkoomnee jirra. Piraankii biraallee ammas itti fufna waan ta'eef sheer laayikii gochuudhaan wal biraan gagaa isiniin jedha. Hedduu galatooma ulfaadhaa. Bakka jirtaniif waa yaaddan hundaan milkaa isiniin jedha. Hedduu isin galateeffadhaa. Baay baay. Warri obsee jaallattanu piraankii taateetti gaa isiniin jedha. Warri astuu jaallattanu immoo laayikii gochuudhaan wal biraan gagaa isiniin